irratti burjaajessaa jirtanu gamanumaanii ijoollee baay'een nu gaafataa jirtu ana qofa osoo hin taane anillee hiriyaa kiyya ragaadha jechuudhaafan isiniif qabadhee dhiyaadheen jira. Meeseefu waa holola miidiyaa irraa odeeffamaa jiru kana namni baay'ee dhugaa se'etu kan inni gadda keessa seenaa jiru. Mee maal jettaafati warra kanaaf meeme? Ololli garaagaraa karaa sooshaal miidiyaatiin oofamaa jira. Olola kana immoo kan gadhiisaa jiru namoota itti gaafatamummaan itti dhaga'ame, namoota warra jireenya namaa beekee hiyyaan, warra du'a namaa hawwan, warra badiisa namaa hawwan. Muummeen ministeeraa akkuma beekamu hojii isaanii irra jiru. Egaan wanti haaraan hin jiru, wanti dubbatamaa jiru ololuma feesbuukii malee Dr Ministeerri hojii isaanii irra jiru. Wanti uumames hin jiru, nagaa isaaniiti. Kanaan ala wanti biraa wanti jiru jechuudha. Biyyi keenyas nagaa qabdi, Dr Ministeerris nagaa qabu, biiroon hundinuu hojii irra jira, geggeessaan hundinuu uummata isaa tajaajilaa jira. Warri immoo olola hoofan durumaa kaasanii hoofaa jiru. Hololli jiraas immoo waan bishaan kaasuu miti. Calluma jedhanii FB irratti haasa'u malee wanti lafa ga'es hin jiru. Wanti kanarraa wanti biraa wanti uumame hin jiru jechuudha. Egaa mee Seefuu waa tokko si gaafadha. Oromoon egaa seenaa keessattis akka nuti dhagaa ol kanattis akka nuti dubbifnee barreettis Oromoon du'a waliif hawwu hin jiru. Seenaa keessa waan taanetu galmaa jira jechuudha yeroo ammaatti. Fakkeenyaaf ana akkanan jedhe akka gara kootti nama du'etu waan namni kun hundi du'e itti fakkaata laal. Namni du'ee jiru jechuudha. Namni dhaabiitti du'ee jiru waan ilmi namaa kun hundi du'ee jiru itti fakkaata jechuudha. Kanaafuu Photoshoppiidhaan har'a uummata burjaajessuun kuni Oromummaa osoo hin taane Oromoo gurgurachuu kan jedhamu sana Oromoo waliin dhahuu wal jibbisiisuu gandaa wal qooduu wal jibbisiisuu kanaafuu hojiin jira rakasa akka ta'e irraa baradhe jechuudha. Namni wanti Photoshoppiidhaan godhamu tokko qabsoo karaa soba qabsoo karaa ittiin waa funaannatanu jedheetuma fudhadhe nan tuffadhe jechuudha. Uummata kana duraallee baay'ee nan kabajaan ture yaani. Amma garuu nan tuffadhe waan akkana waan xiqqoo kanaatiin hin qabsaamu jechuudha. Ilmi dhiiraa akka ittiin qabsaa'u hidhatee baddaa gal maal godhe itti cabee itti du'a. Malee taa'ee silkiidhaan Photoshoppii godhee uummata burjaajessu kan qabsoo miti jechuudha. Qabsoo karaa sobaa uummanni adda baafatee ni beeka. Mee uummata dhaabiitti du'anii namni ilmi namaa hundi waan du'e itti fakkaatu kanaaf dhaabsa maalii qabda meesheef? Uummata dhaabiitti du'e kana yoo hin fayyu ta'e rabbi jaraa fayyisu, yoo hin qajeelu ta'e rabbi jaraa haa qajeelchu. Kanaan ala immoo ololarraa waan darbee namni jara dhagahee gurra jaraaf kennee yeroo jaraaf kennee jara dhaggeeffatu waan hin jirreef akkanumaan tawaabaa ooluu akkanumaan lafaa ooluu hin injifatanusi injifachuus hin danda'anu tarsiimoo injifannoos hin qabanu. Jarri kun uummata akkanumaan wanta lafa hin buune qilleensarra akkanaan olola naannessaa ooluudha. Kana bira darbees immoo olola naannessuun bira darbee wanti jarri fidanus hin jiru. Mootummaa irrattis biyya irrattis wanti jarri dhiibbaa uumanu hin jiru jechuudha. Miidiyaa marti wal fixuu malee. Miidiyaadhuma irratti wal fixuu malee. Kun immoo akka aadaa Oromoon seenaa qaba, duudhaa qaba, aadaa of danda'a qaba jechuudha. Oromoon hin hammata, hin guddifata, Oromayyuu hin Oromoonfata, ofitti qaba, hin hammata. Oromoon hin Oromoomsu eenyuun ufuu gaaddisa ta'ee tokkummaadhaan jaalalaan wajjin nyaatee wajjin dhugee abbaa ta'ee wajjin jiraata malee Oromoon ilma isaatiin gadi bahee hin du'e jedhu kun Oromoo miti. Oromoo miti fakkaate malee. Sammuu jaraa keessaa ba'anii beekumsa jaraa keessaa ba'anii neetworkiin irra taa'anii yaadaaru malee jarri kun warra nagaa hin qabne warra dhaabitti du'e. Warra dhaabitti du'e. Warra dhaabitti du'e. Kanaaf uummanni kamiyyuu bifa kanaan hubatee gocha jaraa kana faana deemuu dhiisee inni daldalatu daldala isaa, inni qotatu qonna isaa, inni baratu barumsa isaa, hojjetaan hojjetaa isaa, hojii isaa idilee itti fufee geggeeffachuu qaba. Mootummaa bira dhaabbachuu qaba. Mootummaan isaa nagaadha. Mootummaan kun mootummaa uummataati jechuudha. Mootummaa akka qaldiitti dhufee miti. Mootummaa Photoshoppiidhaanis yookaan Facebookiidhaanis du'ee ka'uu miti jechuudha. Du'ee ka'uu miti. Mootummaan kun mootummaa jabaadha. Uummanni mootummaa isaa jabeeffachuu qaba. Mootummaa isaa waliin ta'uu qaba.
isa jedhuun namoota olola fibiitiin raafamaniif dabarsuu barbaada jechuudha. Ayyee galatoomii seefuu egaa anis yaada dabalataa akka tokko wanti dabaluu barbaadu asirratti anamma deeggaraa nama bira ta'uu baadhusi Jawaaris ta'ee eenyus ta'ee Oromoo marti jechuudha du'a isaa hin hawwuuf jechuudha nageenya isaa hawwaaf maaliif hin gammadus ani Oromoo ta'ee dhiiga kooti guyyaa tokko sirraa'uu danda'a ilmi namaa yoo dogoggoree jiraadhe guyyaa tokko naaf galuu danda'a waan ta'eef kanaaf dhiiga kiyyatti hin gammadu jechuudha kun seenaa keessas hin jiru seenaa sichi safuu seenaa saphatatu galmaa jira jechuudha yeroo ammaatti jechuudha kanaafu waan akkasiirraa osoo bilisa of gootanii jechuudha abbaa feetan deeggaruu mirga keessan abbaa feetan waan gootan mirga keessan garuu moduu awwaliif hin hawwina maaliif Abiyis yoo jiraatu nu fayyada Jawaaris yoo jiraatu nu fayyada eenyuun yoo jiraatu nu fayyada jechuudha atis yoo jiraatu nu fayyada anis yoo jiraadhe isin fayyada jechuudha kanaaf kana walii hawwuun wallaaluma jechuudha egaa kun beekamu Dr Aby nagaadha hojjira jira waa tokko jechuudha wanti nagaa mataa turtanii si keessoodhaani an hedduu kana illee xiqqoo biizii ta'e oolaan hin turre nagaa akka ta'e sirriitti qorannee ragaa wajjin isin qabannee dhufne irra jechuudha ragaan immoo viidiyoon kunooti viidiyoo itti aanuuni zeenaarraa kan dabarfame jechuudha dhaggeeffadhaa nagaan oolaa. Goodbye. ህብረተሰቡ ማንኛውም ጉዳይ አስመልክቶ በማህበራዊ ሚዲያ የሚለቀቁ መረጃዎችን ትክክለኛነት በጥንቃቄ ማጣራት እንዳለበት የብልጽግና ፓርቲ አሳሰበ። ፓርቲው በአሁኑ ወቅት በመላው ዓለምም ሆነ በአገሪቱ በማህበራዊ ሚዲያዎች የሚሰራጩ ሐሰተኛ ወሬዎች እየተበራከቱ እንደሚገኙ ገልጾ ማንኛውም ዜጋ በማህበራዊ ሚዲያ የሚሰራጩ መረጃዎችን ከመቀበሉ በፊት ከተረጋገጠና ከትክክለኛ ምንጭ የተገኙ መሆናቸውን በጥንቃቄ ማጣራት አለበት ብሏል። ከሰሞኑ የብልጽግና ፓርቲ ፕሬዝዳንትና የአገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ጤንነትና ደህንነት አስመልክቶ በማህበራዊ ሚዲያው የተናፈሰው ወሬ ፍጹም መሰረተ ቢስና ሆን ተብሎ ህብረተሰቡን ለማደናገር ኃላፊነት በማይሰማቸው አካላት የተሰራጨ ነውረኛ የሐሰት መረጃ ብሎታል። ህዝባችን ለወደፊቱም ከተመሳሳይ ሐሰተኛ ወሬዎች መጠንቀቅ ይኖርበታል ያለው ፓርቲው ህብረተሰቡን የማደናገርና ውዥንብር የመፍጠር ዓላማ ይዘው ሐሰተኛ ወሬዎችን እየፈበረኩ የሚያሰራጩ የጥፋት አካላትን በጥብቅ ተከታትሎ በህግ ተጠያቂ ማድረግ የመንግስት ኃላፊነት መሆኑንም ገልጿል።